Jira jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya har'aan tanallee barnoota biraan walitti deebineerra. Barnoota har'aa keessatti Timebox aappii jedhamu yookaan immoo weebsaayitii tokko jechaadha. Timebox kan jedhamu kan onlaayiniidhaan maallaqa kafaluun wajjin kan ilaalluta. Viidiyoo tan hanga xumuraatti daawwadhaa. Chaanal keessa subscribe gochuun eegalaa isiniin jedha. Amma kallattumaaniin gara viidiyootti isin dabarsa. Kanaaf viidiyoocha steepiidhaan hanga xumuraatti yoo hordoftan jechuudha. Dhibbaan dhibbatti ni kafala aappiin kun yookiin immoo weebsaayitiin yookiin pilaatfoormiin kun parsantii dhibbaa ni kafala irra fayyadamaa isiniin jedha. Amma isin kiroomii keessan irra ni seentanii kan kompiitara qabdan kompiitaraan kan kompiitara hin qabne immoo mobaayila keessan fayyadamu dalaguu ni dandeessu jechuudha. Kiroomii kiyya haala kanaan ni banaa erga bane iddoo sarchii kan irratti Timebox jedhee sarchi godha. Isa kana sarchi godha. Sana booda haala kanaan naa fida. Isin amma bilbila keessan akka nama kompiitara irratti fayyadamaa jiru kanatti jechuudha fayyadamuudhaaf bifa diskitooppii saayitiitiin fayyadamuudhaaf iddoo tuqaalee sadiin kana dhuftaniiti gara diskitooppii saayitiitti deeffattu jechuudha. Tuqaalee sadiin kana tuqtanii akkana ol deemtaniiti iddoo diskitooppii saayitiitu jirti ishee irratti ishee tana kiliik irratti godhattu jechuudha. Isa jalqaba irratti ni dhufu kana ni bantu. Haala kanaan Timebox kanarraa karaan isin ittiin hojjettan akkuma asitti argitan jechuudha. Get paid to play games, complete microtasks, test websites, install apps, watch videos, answer surveys and more. Kanaaf wantoota nama asitti isinitti argise kanaan kan inni isiniif kafalu. Kanaaf isarratti dhooftanii jechuudha. Yeroo jalqabaaf yeroo irratti dhooftan haala kanaan isinii fidaa weebsaayiticha. Kanaaf haala kanaan erga isinii fidaa amma isin iddoo sign up jedhu tanarratti al tokko ni dhahattu jechuudha. Sana booda akkana gadi siqtanii sign up with Google, continue with Google ka jettu jirti isheen tun jechaadha. Ishee sanarratti ni dhahattu jechuudha. San booda maal isinii fidaa imeelii yookaan jimeeliiwwan akkaawuntii bilbila keessanirraa isin qabdan isinii fida jechaadha. Anamma jimeelii akkaawuntii hedduun qaba garuu as keessaa tokko irratti kilik godheen bana jechaadha. Dhufaa sign into timebox.com jedha. Haala argitan kanaani amma iddoon continue jettu kanaan kilik ni godhattu. Yeroo isin Google akkaawuntii keessaniin wal qabsiistan haala kanaan isinii fida. Interfeesii kana fakkaatudha kan isinii fidu jechuudha. Interfeesichi Timeboxidha. Yeroo jalqabaaf yoo bantan isa kana fakkaata jechaadha. Boonasii akka seentaniin doolaara duwwaa qabxii duwwaa 3 kan inni isiniif kennu jechaadha. Doolaara 3 yeroo geessanitti isiniif baasa jechaadha. Kanaaf isin asirraa irni gochuudhaaf ulaagaalee isinirraa barbaachisu guutuudha qabdan jechaadha. Akkana gadi yoo siqtan jechaadha. Agriimentii isiniif kennaa akka gara gadiitti jechaadha. Agrii ka jettu kanarratti al takka ni dhayattu. San booda Timeboxiin haala amma argitan kanaan isinii dhufee jira. Amma kana gadi siqtanii jechaadha. Complete your profile to access to service jedha. Profaayilii keessan xumuruudha qabdan ulaagaan inni jalqabaa isa kana amma iddoo kanarratti al tokko ni dhahattu. Click here to complete your profile ka jedhu jira isarratti ni dhooftu. San booda yeroo irratti dhooftan haala kanaan isinii fida. Asirratti ulaagaalee torba kan guutamuu qaban jechaadha. Ulaagaaleen torba tokkoffaan profaayilii keessan, lammaffaan paaswordii, sadaffaan imeelii, arfaffaan notification on godhachuu, sadaffaan payment method wal qabsiisu kallattii isiniin inni kafalu sana wal qabsiisuudha. Inni kun username qabaachuu qabdanii jechaadha. Karaa kanneen isa kanneen guutuu isa kana wajjin haa guunnu. Calqaba profaayila kiyya irratti haa dha'u. Profaayila kiyya on dha'u ulaagaalee barbaachisan asitti naaf fida jechaadha. Haala amma argitan kanaan maqaan kiyya jira. Bara dhalootaa dirqama sirreesseen guuta jechaadha. Bara dhalootaa kiyya sirreesseen guutuu qaba. Steepii kana yoo hordoftu yoo xiqqaate ji'aatti qarshii 10,000 Timebox irraa ni argattu jechuudha. Kanaaf itti amanaatii dalagaan siniin jedha. San booda poostaal koodii ni guuttu. Poostaal koodii 00dha. Nama naannoo Finfinnee yoo jiraattan 1,000 saala keessan ni guuttu. Achi booda isteetii isinii fida. Isteetiiwwan isin filachiisa durumaayyuu jenereet godhee of bira kaayee waan tureef jechaadha. Oromiyaan ni filattu jechaadha. Sana booda update ka jettu jirti. Ishee kanarratti al tokko ni dhahattu jechaadha. Confirm yoo jettaniin haala kanaan isiniif fida jechaadha. Useriin keessan isiniif fida. Earningii keessan isiniif fida. Haala kanaan isinii dhufa. Amma boonasii profaayila keessan waan xumurtaniif jechaadha. Boonasii duwwaa qabxii 4 isinii kenneeti jira akkuma argitan. Kun qarshii Itoophiyaatti yoo xiqqaate qarshii naannoo qarshii 60-70 jechaadha. Akka seentaniin jechaadha. Boonasii kana kan isiniif kennu. Amma sarvee daqiiqaa 3 kana immoo yoo xumurtan jechaadha doolaara tokko kan inni isiniif kennu. Sana booda amma steepii duraa profaayila keenya erga guunnee sana booda paaswordii keenya guunna. Lammaffaa irratti paaswordii keenya irratti kiliik ni godhanna jechaadha. Amma paaswordii keessa yoo jijjiirtan isa duraa asitti galchitanii haarawa keessan asitti galchuudhaan jechaadha. Update gochuu ni dandeessu.
Inni biraan maalinni imeelii keessanii imeeliinis kun guutameetii jira tokko tokkoon kan isinitti argisu ta'a imeeliin kiyya kun guutameetii jira. Inni biraan notifikashinii guutuu irratti deebisuudha qabdan wantoota isin dhaqqaban irraa maallaqa argachuudhaaf jechuudha. Kana hunda guutuu jechuudha on godhachuu qabdu jechuudha akka isiniif seenuuf jechuudha. Erga duubatti deebitan booda iddoo payment method jettuun jirti ishee tanarratti kilik gootanii maaliidhaan wal qabsiistuu amma PayPal akkaawuntii keessanii wal qabsiistuu yoo qabaattan yoo hin qabaanne immoo ni banattu PayPal akkaawuntii akkamitti akka banatan kan description box keessaniif kaa'ee jira arma dura viidiyoo isiniif dalageetii jira jechaadha. Sana booda haala kanaan gas siqxanii jechuudha karaaleen isin ittiin kafalan isin gaafatanii please select jedha. An amma ka PayPal hin jira, AirTM hin jira, virtual visa card hin jira. Ani ka amma PayPal kiyyaanin wal qabsiisa. Sana booda ka enter your email address PayPal email address keessan as biratti galchitu jechuudha. Update payment method jedha. Isa kanarratti kilik godhattu jechaadha. Sana booda passwordii keessan galchitu jechaadha. Sana booda ka haala kanaan isinii dhufa a verification link has just been sent to your email address. Asirra naa dhufeeti jira jechaadha. Emailiin naa dhufeeti jira. Sana booda emailii kiyya keessa yeroon seenutti ka akkuma argitan time box payment method changer jedha. Kunoo naaf ergameeti jira. Itti fufuudhaaf ka iddoo kana tuqxu jechuudha. Sana booda gara loogiinitti irra deebiidhaan isin kan fudhatu ta'a. Isin amma irra deebitaniiti loogiin gootu jechuudha. Erga wal qabsiistan booda loogiin isin gaafata jechaadha. Kanaaf ka haala kanaan wal qabsiifattu karaaleen irraa argatan inni gurguddaan asirratti mul'atu. Fakkeenyaaf sarvee kana of dalagdan jechaadha. Sarvee kana start gootanii gaafilee inni isin gaafatu yoo deebistan doolaara asitti amma argitan kana isiniif kenna jechaadha. Isa amma asitti argitan 1.88 isiniif kenna jechaadha. Doolaara 3 yeroo inni guutuun jechuudha guyyaadhaanis ta'uu danda'a guyyaa lamaan doolaara 3 guute taanaan gara PayPal akkaawuntii keessanitti galfachuu dandeessu jechuudha. Anama mee sarvee kana ila dalageetii wajjin haa ilaallu. Sarvee kananiin eegalamee haa eegaluuti. Sarveen kun gaafilee 30 kana sitti naaf dhiheesse jechaadha. Gaafilee 30 kana ilaaleetiin deebisuudha qaba. Xiyyeeffatanii deebisuu qabdanii hiikasaa translate godhatanii Google Translate irra seentanii jechaadha. Hiikasaa hiikachaa gaafilee kanneen yoo deebistan parsantii 80 ol yoo deebistan doolaara 1.88 kan isiniif kennu ta'a. Kanaan alas immoo jira sarveewwan yeroodhaan kan isiniif kennu ta'a jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ji'atti yoo xiqqaate doolaara 100 oli kan inni isiniif kennu haala kanaan irraa fayyadamaa isiniin jedha. Mee amma sarvee kana wajjin haa dalagnu. Akkuma argitan kan deemeetiin jira. Gaafilee 22 irra gaheetiin jira. Gaafii 30 keessaa gaafii 8 tunaa fi isiniif viidiyoo waraabuudhaaf waan rakkisuuf xumuree kan isinitti argisiisu ta'a jecha. Kunoo sarvee kiyya gaafilee 30 keessaa 30 xumureetiin jira. Submit godhinaan jettaati jira. Yeroo submit godhu kana gaafilee naannii argadhe kunoo akkuma argitan yoo answer certificate correct out of 30 jedha 30 keessaa 30 argadheetiin jira. Darbee jira jechuudha. Isinis ilaaltaniiti kan deebisuu qabdan itti yaadanii deebisuu qabdanii. Amma iddoo click here to go back to time box jedhu kanatti tuqee deebi'ee isinitti argisiisu. Sanaaf karaalee kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Amma iddoolee sarara 3 kana yoo dhuftan jechaadha. As dhuftanii jechaadha. Haala kanaan iddoo irni jedhu kanarratti kilik yoo gootan al takka jechaadha. Maal takka isinii ba'ume wajjin ilaalla. Irni kanarratti kilik yoo gootan haala kanaan isinii dhufa. As keessa karaaleen ittiin hojjettan guutuun as keessa jira jechaadha. Taskiin jira service games daily trick offer wars refer karaalee hedduun jechuudha. Karaan isin irraa itti argattan yoo xiqqaate akkuma isiniin jedhe doolaara hedduu irraa hojjechuu dandeessanii. Hiriyoota keessaniif immoo sheer yoo gootan parsantii 10 kan isiniif lakkaa'u. Iddoo refer jettan dhuftanii jechaadha. Referii kana keessanii liinkii isin keessan kanaan namni yoo seene parsantii 10 kan isiniif herregu ta'a jechaadha. Akkana gadi yoo siqtan referral liinkiin keessan yoo referral link jedha ishee tana jechaadha. Ishee tana kooppii godhattu kunoo iddoo kana dhuftanii tana kooppii gootu jechaadha. Kooppii gootanii namaaf ergitu teelegiraamaan ta'uu danda'a, imoodhaan ta'uu danda'a, karaa gareetiin ta'uu danda'a. Kana fakkaata karaalee adda addaa nama erguudhaan gaafata jechuudha. Diijitaal keessa qopheessu jechaadha. Karaaleen ittiin irni godhan as keessaa hedduudha. Viidiyoon tun waan dheeratteef guutuu isaa isinitti argisuu hin dandeenye. Dhibbaan dhibbatti akka dalagu immoo itti amanaa namoonni immoo itti amanuu hin dandeenye gara tiktooki keessanii deebitanii kiyya kana fakkaata gochuu namaaf gochuu ni dandeessanii. Kanaaf kanarraaf jenne kanuma horaa bulaa deemaa guddaa isin jaalladha.